Asha markafuuni akka molto hordoftoota fi daawwattoota JMN irraa oduu isinitti himaa oduu galgala kana qixxeeffachuun kan isinitti himu ani Misraa Bayyaan jalqaba irratti hangafoota oduu. Dr. Abiy Ahmed Donald Trumpiin ergaa baga gammadanii dabarsan. Hadiyyatti lolaan oomisha lafa hektaara 1,000 irratti argamu barbadeessuun dhagahame. Leenjiin dandeettii raawwachiisummaa cimsu mata dureen humna abjuu guddina amansiisaaf jedhu miseensota paartii badhaadhinaa sadarkaan jiraniif kennamuu eegale. Ameerikaan liqii Somaaliyaa doolaara biliyoona 1 ol ta'uu haqxe. Donald Trump pirezidaantii Ameerikaa 47ffaan ta'uun filatamuun dhagahame. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduuti amma bal'ina oduu keenya isinitti hima. Dr. Abiy Ahmed Donald Trumpiin ergaa baga gammadanii dabarsanii. Ministeerri muummee federaalaa Dimokiraataa Riippubilikii Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Donald Trumpiin pirezidaantii Ameerikaa 47ffaa ta'uun filatamuu isaanii ergaa baga gammadanii dabarsaniiru. Trump sagalee miliyoona 5 ol Kamal Harrisin dursuudhaan ibsuunis pirezidaantii US 47ffaa murteessuuf sagaleen ammayyuu lakkaa'amaa jiraachuun ibsame. Dr. Abiy Ahmed dabalatee dureewwan addunyaa Donald Trumpiin ergaa baga gammadanii dabarsanii jiru. Pirezidaantiin biyyoota akka Israa'el, Hindii, Yukuree kanneen biroos Donald Trumpiin ergaa baga gammadanii dabarsanii jiru. Guddina Hadiyyatti aanaa Shooshatti roobni cimaa tibbana roobeen oomisha midhaanii lafa hektaara 987 ol irratti argamu guutumatti guutuu barbadeessuun dhagahame. Lolaan kun gandoota 13 keessatti miidhaa qaqqabsiisuun eeramuun balaa kana qonnaan bultoonni 15,000 fi 850 miidhamuu biiroon qonnaa Guddina Hadiyyaa waajjira sodaa balaa fi wabii nyaataa beekseera. Sababa balaa kana roobni cimaa tibbana roobee jiruun walqabatee laggeen guutan lola'uunis akka ta'e hoogganaa waajjira Wanduu Mallasaa ibsaniiru. Kanaanis lafti hektaara 987 ol bishaaniin guutamee oomisha midhaan sassaabameef gahaan kan akka xaafii, qamadii, mishingaa fi kanneen biroo guutumatti guutuu barbadaa'uunis ibsame. Miidhaan qaqqabe humna aanichaa ol waan ta'eef dhaabbileen naannoo fi federaalaa dhimma ilaallatu rakkoo kanaaf furmaata atattamaa akka kaa'us ibsameera. Leenjiin dandeettii raawwachiisummaa cimsu mata duree humna abjuu guddina amansiisaa fi jedhuun miseensota paartii badhaadhinaa sadarkaan jiraniif kennamuu eegaleera. Leenjichi ministeerri paartii badhaadhinaa haala waliigala naannoo biyyaa fi idil addunyaa qixxaan hubatanii abjuu waloo kan ta'e badhaadhina hunda galeessa dhugoomsuufis gahee adda durummaa akka bahatan taasisanis jedhameera. Leenjicharratti dandeettii raawwachiisummaa miseensota cimsuudhaan rakkoowwan kenna tajaajila walqabate furuus qabnas jechuunis dhaaman. Carraalee misoomaa jiran qixaan hubachuudhaan diinagdee biyyattii oolchuu akkasumas sochiiwwan nageenyaa mirkaneessuufis galmoota imala badhaadhinaa dhugoomsuu qabnas jechuunis dubbatan. Miseensi paartii adda durummaa akka himanitti gochuudhaan gamatti tokkummaa fi obbolummaa cimaa ta'e dhugoomsuufis seenessa biyyoolessaa ijaarsa biyya waloo dhugoomsuuf shoora guddaa qabus jechuunis dubbatan. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya oduun keenya akkuma itti fufetti jira amma oduu biyya alaa isinitti hima. Ameerikaan liqii doolaara biliyoona 1.14 ol ta'u Somaaliyaa irraa haquu beeksiste. Kunis haaromsa dinagdee biyyattii deeggaruufis waliigaltee haaroma biyyoota lamaan gidduutti mallatteeffame irratti ifoomeera. Kibxata kaleessaa ministeera mallaqaa Somaaliyaa Bihigii fi ambaasaadar Ameerikaa Riichaard Lii Moqdishootti wal arguudhaan dhimma deeggarsa gama dinagdeen godhamu irrattis marataniiru. Ministeerri mallaqaa Somaaliyaa Bihigii fi mootummaan Ameerikaa liqii waliigala doolaara biliyoona 1.14 ol ta'u nuuf haqeera jechuunis fuula X isaan irratti ibsaniiru. Donald Trump pirezidaantii Ameerikaa 47ffaa ta'uun filatamuu isaas ibsame. Bal'inni oduu kana lammiisireetu dhiyeessa. Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa marraa 47 gaggeeffamaa tureen Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa 47 ta'uudhaan injifate. Pirezidaantiin Ameerikaa 45ffaa ta'uun Ameerikaa bulchaa kan ture Doonaald Tiraamp filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa 47 kaleessa gaggeeffameen sagalee caalmaadhaan injifachuudhaan marraa lammeessaaf White House-tti deebi'eetii jira. Du'a jalaa miliquudhaan carraa pirezidaantummaa yeroo lammataaf kan argate Tiraamp wayita duula filannoo gaggeessaa turetti yaaliin ajjechaas yeroo lamaaf irratti kan taasifame bu'aadhuma filannootiin pirezidaantii Ameerikaa 45ffaa fi 47ffaa ta'eetii jira.
Paartii Riippaabilikaanii bakka bu'uun pirezidaantummaa Ameerikaa marsaa 45ffaa dorgomuun morkattuu isaa qaadhimamtuu paartii Deemokiraat Heenrii Kilintan sagalee caalmaan injifatee pirezidaantii Ameerikaa 45ffaa ta'ee bulchaa kan ture marraa lammeessaaf morkattuu isaa itti aantuu Joo Baayiden Kaamaalaa Haaris sagalee caalmaan injifatee pirezidaantii Ameerikaa 47 ta'uun filameeti jira. Akka seera filannoo Ameerikaatti qaadhimamaan tokko filannicha injifachuuf sagalee 270 argachuun dirqama yoo ta'u bu'aan gammaa ifoomeen Doonaald Tiraamp sagalee 279 argachuudhaan qaadhimamtuu paartii Deemokiraat Kaamaalaa Haaris yoo injifatu Kaamaalaan ammoo 223 argachuun injifatamteeti jirti. Injifannoo Doonaald Tiraampiin muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dabalatee hooggantoonni biyyoota garaagaraa ergaa baga gammaddee karaa toora tiwutarii isaaniitiin erganiitii jiran. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya GMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffanne asumarratti goolabna. Oduu faana kan isin faana ture ani Misraa Bayyaan. Qophiin hafan GMN irraa itti fufuu gama kootiin nagaatti.